Boqqoolloon kun akka keenyatti nu sangaan qonnaa hektaara makiinaa sana osoo hin ta'in hektaara sangaatitti hektaara 4 middee 4 jechuudha. Middee 4 tan ammoo kuntaala akka duraanii miti akka ammaatitti naannoo kuntaala 60 callaa gaarii abdan. Kilaasteera hojjechuun kenna tokkoffaa xaa'oo nu qusata midhaan gaarii nu baasa jijjiirama baay'ee nu fida qusannaa irratti illee kilaasteera hojjetutu irra bu'aa qaba sanyii illee qusata waan hundaafuu. Lafa kana yeroo 3 qotee 4ffaatti facaase boqqolloon hambaa hin galee hin argitanii amma muraa jira suuta deemaa hin ariifatu. Sarara akkuma argitan kana sararaan facaase xaa'oo kompostii itti godhe boqqolloo sifuma kanaan sararaan dhaabee facaase sadarkaa kana ga'ee jira. Ammaaf ammoo oomishni boqqolloo kanarraa hin arga jedhee yaadu mataadhaan kuntaala 80 hin arga jedhee yaada. Callatti yoo deebise kuntaala 40 hin argaddaa jedhee irraa yaada boqqolloo kana. Akka aanaa gurraa dhaamoleetitti lafa hektaarri 13,955 facaasuudhaaf karoorfanne akkasuma raawwiin kennalleen 13,950 kana keessa kilaastara boqqollootii fi oomishoota garaagaraatiin jira. Boqqolloo hektaara 5,500 ol facaafnee karoorfannee akkasumatti karaa guutuu ta'een kan facaafne ta'uu isaati. Oomishoota kanaaf karaa haala gaariidhaan kunuunsi gaariin godhamee fi keessattuu aramaawwan garaagaraa sanyiiwwan filatamaa garaagaraa fayyadamanii oomishni keenya dachaadhaan akka dabaluuf qonnaan bulaa keenya bira dhaabbatanii qonnaan bulaan keenyas gorsa ogeeyyiin keenya hojjettoonni misoomaa kennaniif kan sadarkaa aanaatti jiran gabbu'anii kennaniif kan gurmaa'insi sadarkaa gandaatti jiran sun jajjabeessan karaa guutuu ta'een fudhatamee oomishni yeroo ammaa kana eegamu karaa guutuu ta'een oomishni gaariin kan jiru ta'uu isaa. Aanaan kun duraan horsiisee bulaadha jechaadha. Beelada qofa yookaan gargaara sagantaalee garaagaraa qofa irratti kan xiyyeeffatamaa ture. Ammatti ammoo wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuudhaaf qonnaan bulaan hundu kilaasteraanis boqqolloo kuduraalee muduraalee garaagaraa hunda isaa oomishaa kan jiru ta'uu isaati. Keessattuu midhaan irratti bal'inaan amma kun irraa ka'ee xeefitu faca'aa jechaadha. Kana wabii midhaan nyaataa akkaataa sanatti mirkaneeffatanii fi galmi waajjirri qonnaa qabate tarsiimoo mootummaan keenya qabate keessatti sirriitti lafa qabsiisuudhaaf hubannoon garaagaraa kennamee qonnaan bulaan keenya guutuun ganda tokko qofa osoo hin taane gandoota baadiyyaa qabnu hundarrattu akkaataa inni isaan itti cehuu danda'an irratti hojjechaa jirra.